Egaa rabbiin haadha faaxeellee sheeppii baasee udduu furdisee haadha sabguullee akkanumaa yoo abbaan sagguu kiyya kanarratti fuudhee maal godharumaa gochuu hin danda'u. Kunoo haati faaxeetu baay'ee hir'attee jirti ishiirraa waan barattu naan jedha haati faaxeeyyuu egaa qal'attee jette kunoo aslitti xagaa jechuu eegaltee jedhanii. Egaa ani waanuma jedhu sin beeku mee sin akkam jettu mee furdinni kiyya kuni nama jibbisiisa billaalee kun mee sinumtu dhugaa jirtu dubbadda furdinni kiyya kun nama jibbisiisa mee anarratti kan waan biraa yaaduuf deemudha abbaan sagguu kiyya abbaa sagguu kiyya akkuma taane yaabuu ilaarree bar zamana kana yoo furdanne makara yoo qal'annes makara akkuma taana. تمثل فطور كتو ينور لبي بانت سنتو يا لطيف يا لطيف يا نور تشيو زتاي وربهودا يتارسچ بتنيتا كغدا سمتا بيهون نورو سيلوت حبيبنا انديت هون نبر بتنور ناتامينا اللهم صل على سيدنا أمته سلاه يا حبيبنا أمته سلاه يا شفيع ما شاء الله أركفوني كما جنتو دا فبسنا فجروني برجوتو وكجرتان تنجين بيسنا قاقا ويشا لقاها روانكو وان آراتو وان أدان سيني افتجرتو يكيدا يرو باية وان ميرارا مدي وان آراتو آسيتا مدي نجرتاني ومني يوان كيس جرتاني نجرتاني أني موارا ماليكي نجرتو تكي ينغمتشي في جده كنو نياتا اللي بده bunallee godhee daabboollee tolfadhee osoo isinii danda'ame natti goftanii baay'ee natti jechuudha. Garuu fageenyatti haa hammaatu jecha haadha gadu'aayee addaa takka isinii godhaa jechuudha. Isin bohaarsuufillee isin kofalchiisuufillee ni yaala. Baay'eellee nama kofalchiisuu hin danda'u. Haadha garuu ni yaala kan egaa bitadhee dhufee jira isinii jedha. Yeroo baay'ee wanti caaltuu keenyaa kanas illee ijoolleen hedduun dhiphatanii arumayyuu waan macaatuun kun baay'inaa waan kun guddee sukkaara nuuf fiddee dhibee laphee nuuf fiddee jettanii anaan illee waan takka dubbatii waan akkasii waan fedhe haa taatu keessaa bahinaan jettanii akkuma isin jettan illee keessaa bahee jira jechuudha. Rabbi alaafisiisuu kun ogurallee uladhaa keessaa baay'ee jedha. Kan keessaa bahee jira waan hundaafuu isin jedha galatoomaa isinillee naa yaadanii malee. Kami nyata kandene mereka jechuudha. Hundaafiyyuu mee ilaala kun bareedu waan nandala ke kunis shaggaadha yaada. Egaa rawaasni itti dhufee jechaadha iccitii wayiiti. Iccitiin kunis kanan jedhamu dirqama garuu sini dhagahuu qabdanii garuu ka viidiyoo kana haga dhumaa laaltan malee yaadatti hin kennina jechuudha. Yoo viidiyoo kana soo hin xumurin yaadatti kennitan maal ta'a kijibdoota ta'uu dandeessu jechuudha. Kan inni adaraa isin jedhu viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa yaada keessan irra barreessaa jechuudha. Egaa amma suuta hidhee haasaa qo'ame namni na dhagaa abbaa saggee waliillee gabbayee jira soolliin dhufee dafee haasaa jechuudha. Inna abbaa saggoo amma akkanaan abjuudhaan waan abjuun taanee argee as bayanarraa jechuudha. Mee abjuu kana isinillee naaf himtu. Abjichi maali yottan abjuun kunillee beekamu qaqqijatis ta'uu danda'a dhugaas ta'uu danda'a yookiin waan keessatti yaadudha ta'a malee kun waan biraa miti. Dhiitteetu algaarra na kuffiftee naan jedhe abbaan saggee wal jedha. Gaafa duraa jedhe gaafa walitti dhufnu mudhiin kee kuni mudhii somsadha qal'oo turte amma garuu mudhii 8 quxirii mitiiti gara 10 quxirii kan caaltee jirta. Mudhii kee kana daruuri ispoortii hojjette yookiin immoo nyaata hir'iftee qal'atuu qabda naan jedhe abbaan saggee barmee sin rabbuma keessanii jedhaati akkam ta'anii qal'atu anoo nan furdadha jedhee furdataan jiru jidaara arabaa dhiqee gala hojii meeqa hojjedha mana keessa gugguufa ijoollee dhiqa hojii gadumayyuun taa'u jechaadha. Hojiin mana kiyyaatu kuni hojii arabaa caalaa jechuudha. Namni yoo taa'ee yoo ciisee yoo hundinii xiyyaanii yoo murtaa'aa ta'edha ka furdatu jedhaan garuu sun hojjedhu furdadha kana maal gochuu danda'ame billaalee komaan. Mee ani yoo si'achi maal dabala furdadhee dhiisee mudhii kana keessa qaqal'atuu qabda mallaa kana keessa illee qaqal'atuu qabda naan jedhe abbaan saggee malee isin akkam jettu mee akkam godheen qal'adhaan immoo qal'atuuyyuu barbaadu kunoo nyaata akka haftee nyaata hir'iseedhanii ani nyaata dabalataayyuu godhadhee
kuno foon illee tolfadhee alcaallee tolfadhee biddeen illee fida daabboollee waan hundaan fataa hidhee nyaadha yoo fedhe furdattee hidhee yoo abbaan sabbuu kiyya kanarratti fuudhee maal godhamaa gochuu hin danda'u. Kuno haati faaxeetu baay'ee hir'attee jirti ishiirraa waan barattu naan jedha haati faaxeeyyuu egaa qal'attee jette kuno aslitti xagaa jechuu eegaltee jedhanii. Egaa ani waanuma jedhu sin beeku mee sin akkam jettu mee furdinni kiyya kuni nama jibbisiisa billaalee kun mee sinumtu dhugaa jirtu dubbadda furdinni kiyya kun nama jibbisiisa mee anarratti kan waan biraa yaaduuf deemudha abbaan sabbuu kiyya abbaa sabbuu kiyya akkuma taana yaabu ilaarree bar zamana kan yoo furdanne makara yoo qal'annes makara akkuma taana dhimmi sin amma kan naa gochuu qabdan ani furdatuu qabamoo akkuma jirutti hir'atuu qabamoo akkuma furdina kiyya kanatti taa'uu qaba waan jettan isinillee isinirraallee hin dhagaa ani garuu akka kiyyatti furdadhee jechaa deemuu kana fedha maal godha goggogee yaani dur gogduu ture amma rabbina furdise namni yoo guuda hin qallata jedhanii ani immoo furdadhe maal godha reegaa abbaa sargee bara akkasuma bara soo beekee anatu si furdisee na galateeffadhu jechuu ka qabu hir'isii furdina kee kana hir'isii alkanuma kana kuno kana fuutee safa kiyyara yoo keessu akkana himo kufa jedhe kufeetuma lafa ka'anan jedha. Kumatii kanaan baay'ee miidhamaa jira naan jechaa jira furdina kiyyarraan kan ka'e jechuudha. Mee ani waa kiiloo 100 mee kan akkas naan jedhunillee ajaa'ibuma bara yaabu. Namni nama hassadu harri hollaarraa dhufa hiriyaallaa jedhanii kiyya manuma keessaa na dhufe. Egaa abbaa sargee barkana kee illee kun hirri kee kunillee hagam ga'a naan jechaa jira maashaallah jedhaa isinillee jechuunis waanuma jedhu wallaalee isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Egaa viidiyoon har'aa isinitti himee jira viidiyoo bohaartiiti yeroo baay'ee sin bohaarsaa sin kolfisiisa obbuun caaltuu arrabsullee arrabsoo keessas inuman sin kolfisiisa jechuudha hajjoo kan ishiin jettu sana ajaan shaabuu fi qacaaftuu keenyas maal jennaa ijoolleen tokko immoo jirtu hoolaa warra amboo jettu wallaahi hoolaa warra amboo ishiin namaa miti hoolaan warra amboo sun ishii daranii jechuudha ishiin akkanumaan mar'ataa deemuu dhiifte malee hoolaadhuma addunyaatiin wettana wayyaadha malee waan gandaallee hin qaaqina amboo jechuu kan amma beeka waan baay'eellee haasa'uun fedhu akkas isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Egaa buna kiyya immoo ogguun buusu yoo namicha isin agarsiisuu yaala nyaanni kunoo dhiyaate as goraa nyaadhaa isiniin jedhaa har'aa fishuma kana isiniif qabadhee dhufe asumarratti gaadaraa isiniin jedha waan furdina kiyyaa kana abbaan sargee barama nakassasuu yoodha jechuudha. Maalati naan jedha bakka maal namni akkana furdatu namni akkasii maali naan jedha maaluma fedhe laata du'ee dachi kana seena malee maa qalloo taate maaliin mana kiyyatti hin dhuftu waa fedhee laataa jedhee shabbamee natti akka dhufne amma illeeyyuu waa fedhee laataa jana kana fedhee laataa jedheetuma kun akkana hiraaree abjuu hin taane argee aaree ganamaan ka'ee kun waan kana guutuu akkasii hojjedhee dalagaan baas hin deemne har'a ciiseetuma nyaadha baqqamee ciisee nyaadhee immoo kana daran dilbii ta'a ta'ee maaluma beekamiti ani salaaxaa kan nyaadhu naan jedha galgala salaaxaa nyaadhu isaa 11tti naan jedha ani noosisa maal godheen salaaxaan bulabboo hin quufeetuma nyaadhee furdadha malee ani qal'ina sana siin fedhu kana boodas maal dabala annama guddaadha maal godha qal'adhee maaluma fida akkanumaan nadha maasaa isiniin jedha karabuma dhama inuun jedhee zamana kana gizee kana keessa namni wacii namarraa qannaseyyuu alhamdulillah jedhu ani daaraa sana natti bitin jedhu isiniif galaamti daaraa kan fuula dibatan sana hin jedhu waan na qal'isuun jedhu waan na furdisuun jedhu waan marge nyaadhee jiraadha alhamdulillah jechuu dhiisee abbaan saakuu akka na wakkasee isiniin jedha. Egaa isinis yaada keessa guutuu irratti nuuf kennaa galatoomaa jiraadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya ijoolleen ilmoo feetan rabbi ilmoo isiniif haa kennu ijoolleen wanti yaadda hin jiraate immoo yaadaaf muraada keessa rabbiin isiniif haa guutuu isiniin jechuu barbaada biyya hambaarra jirra rabbiin biyya hambaarra gara biyya keenyaatti nu hundammoo nagaan gara biyya keenyaatti nu haa deebisu. Egaa rabbiin haadha faaxeellee sheeppii baasee udduu fuddisee haadha sabgullee akkanumaa godhuu jedha du'aa godha. Agaa viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii nagaan naaf jiraadha.